Kibba Tigraay keessatti mormii fi waldhabdeen uumame. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warraddee godina kibba naannichaa keessatti hooggansa duraan jiru kaasuudhaan haaraa muuduu isaanii hordofuudhaan hiriirri uummataa hooggansa duraanii kaafamuu fi adeemsa ittiin kaafame mormutti ufee jira. Mormiin uummataa magaalaa Meekoonii keessatti dhuma torban darbee fi kaleessa wixataa adoolessa 28,2025 magaalaa Ambaalaagee keessatti geggeeffamee jira. Mormiin uummataa kun godina kibba bahaatti babal'atee wixata darbee aanaa Wajjiraat Israa adii fi adii gudaam keessatti dho'uusaatiin namoonni baay'een hidhamanii lubbuun namaas darbee jira. Mormitoonni magaalaa Meeyoonitti daandii irratti ba'an jijjiirraa hooggansa meeshaa waraanaan deeggarama jedhan balaaleffachuudhaan dhaadannoowwan akka TPLF'n hin hoogganamnu qawween hin bulluu fi cunqursaan dhaabbatu jedhu dhageessisaa turan. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay bulchiinsa godina kibbaa amma jiru kaasuudhaan muudamtoota haaraatiin bakka buusuuf murtee isaanii torban lama dura yeroo beeksisan yeroo sanatti kaayyoonsaa balaa gara fuulduraarraa fagaachuuf akka ta'u ibsanii turan. Jijjiiramni hooggansaa godina kibba Tigraay keessatti taasifamaa jiru sadarkaa godinaatti akka ta'e yeroo sanatti kan beeksisan pirezidaantichi bulchiinsi kun diigamee haaraan akka ijaarame bulchiinsi amma jirus aangoorraa akka bu'u beeksaniiru. Akkasumas namoonni dhuunfaa bakka hooggansa godinichaa turan bulchiinsa naannichaa keessatti iddoowwanitti gaafatamummaa biroo irratti akka ramadaman yeroo sanatti himanii turan. Aanaa Wajjiraat Israa adii keessatti mormii uummataa waliin wal qabateen qonnaan bulaan tokko ajjeefamuu fi gaazexeessonni miidiyaa lama to'annoo jala ooluun gabaafamee jira. Waajjiraaleen dhuunfaa Tigraay TBS televezyiinii fi TPM gaazexeessonni isaanii mormii kana gabaasuuf deeman to'annoo jala ooluu fi boodarra akka gallakkifaman himan. Namoonni qawwee qaban viidiyoo kana akka waraabne ogeessa kaameraa doorsisanii jiru. Miidiyaaleen ibsa waloo baasanii gaazexeessonni mormitoota gidduu seenuuf yeroo yaalanetti poolisiin dhukaasa banuun nama tokko ajjeesuu ibsanii jiru. Gulaalaa olaanaan TPM Adiyaanoom Tsartsee BBC Tigiriinyaaf akka himanitti gaazexeessonni keenya qabsoo dheeraa fi doorsisa du'aa booda nagaan argamaniiru. Erga Maqalee ga'anii booda rifaatoo shororkaan hubanne jal'ina uummata irratti raawwatamaa jiru ifatti agarsiisa. Gaazexeessonni kunneen waltajjii uummataa bakka adii gudeen beekaar xabaa jedhamutti karoorfame gabaasuudhaaf gara magaalaatti qajeelaa akka turan dubbatanii jiru. Adiyaanoom BBCtti akka himanitti yeroo adii gudeem ga'an naannoo Hadimoo jedhamutti humna waraanaatiin qabamanii jiru. Gaazexeessonni kunneen sa'aatii 3 booda yoo hiikamanis gara Maqaleetti deebi'uu akka hin dandeenyetti himamee ture jedhan. Walitti bu'iinsa hidhattootaaf gaazexeessitoota booji'amanii turan kanneen viidiyoo waraabuun hin hayyamamne gidduutti uumameen qonnaan bulaan tokko lubbuusaa akka dhabe namoonni ijaan argan himanii jiru. Sirna awwaalcha qonnaan bulaa kanaa kaleessa raawwatamee jira. Bulchiinsi godina kibbaa kan bulchiinsa yeroo naannichaan gaafatamummaarraa kaafamee ture hooggansatti akka deebi'u Jeneraal Taaddasee waliin waliigaltee irra ga'amu bulchaan godinichaa Obbo Habtuu Kiroos himanii jiru. Waliigaltee Obbo Habtuun jedhan kana ilaalchisee garuu waajjira pirezidaantii naannoo Tigraay irraa ammatti ibsi kennamee hin jiru. Miidiyaaleen naannichaas dhimmicha irratti gabaasan dhiyeessine. Gabaasni kan BBCti. Milishoota 1,835 seeraaf dhiyeessinee jirra jedhan hoogganaan waajjira milishaa Oromiyaadha Obbo Abarraa Buunnoo. Hoogganaan waajjira milishaa Oromiyaa Obbo Abarraa Buunnoo turtii sagantaa qophii caayii irratti taasisaniin bara kana qofa guutuu Oromiyaatti sababa naamusaatiin milishoota 30,000 ol calaluudhaan isaan keessaa milishoota 1,835 seeraaf dhiyeessineerra jechuudhaan ibsan. Itti dabaluudhaan yeroo ammaa kana milishoonni 925 mana hidhaa keessa akka jiran ibsuudhaan milishoonni 35 beellama marra akkasumas immoo milishoonni 25 bilisa ba'uu isaanii himanii jiru. Gama biraatiin hagammaatti namoota badii raawwatan irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fudhataa jirras jechuudhaan ibsanii jiru. Godina Wallagga Bahaatti barsiisaan olaatuudhaan hidhaan adabamuun gabaafamee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Bonayyaa Bosheetti barsiisaan olaatuudhaan shakkaman hidhaatiin adabaman. Namni maqaan isaanii Paawulos Mokonnin jedhaman akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 24,2017 magaalaa Billoo bakka hoolonni dheedaa jirtutti hatuudhaan shakkaman. Akka kominikeeshiniin magaalichaa gabaasetti sababii nanna kanaa badhaadhina isaaf hin malle argachuuf jechaadha. Akka gabaafametti taanaan shakkamaan hoolaa haadhoo Obbo Usmaan Kadiroo birrii 6,000tti tilmaamamtu birrii 4,500tti nama biraatti gurguran. Waa'ee himannaa kanaa waan himatamaan jedhe hin gabaafamne. Manni murtii aanaa Bonayyaa Boshee dhaddachaa adoolessa 18 ooleen himatamaa hidhaa waggaa 1 fi ji'a 8 adabuusaa kominikeeshiniin magaalichaadhaa gabaasee jira.
Poolisiin magaalaa Finfinnee sakatta'iinsa tasaa manneen tajaajila siree kennanitti geggeesseen meeshaalee waraanaa qabuusaa beeksisee jira. Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa aanaa torba bakka addaa ganda 32 jedhamee beekamutti manneetii tajaajila mana siree ciisichaa kennan irratti sakatta'iinsa tasaa taasifameen Kalaashinkooviin 4 fi rasaasni 298 ol qabamu qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Addis Katamaadhaa ibsee jira. Komaander Maarqos Taaddasaa itti gaafatamaan sabquunnamtii Koomishinii Poolisii magaalaa Finfinnee sakatta'iinsi akkasii tumsa nageenyaa fi tasgabbii magaalattii mirkaneessuutii jechuudhaan dubbatanii fuula duratti sakatta'iinsi kana fakkaatu yeroo haalli shakkisiisaa mudatu kan geggeeffamu ta'ullee akeekkachiisanii jiru. Hospitaalli Qidduus Phaawulos tajaajila yaala fayyaa bilisaa namoota 50,000f kennuufi. Hospitaalli Qidduus Phaawulos tajaajila yaala fayyaa bilisaa namoota 50,000 ol gargaaruu danda'u jalqabsiisuu ibse. Tajaajilli yaala fayyaa kaffaltii irraa bilisa ta'e kunis waqtii gannaa kana barattootaan kan kennamu ta'us dabalee eeree jira. Tajaajilli kunis adoolessa 21 haga 27 guyyoota 7f walitti aansee namoota kaffalatanii yaalamuu hin dandeenye 50,000 ta'aniif yaala fayyaa kennuuf yaadamee akka qophaa'es hospitaalichi ibsee jira. Jalqabbii tajaajila kanarratti kan argaman obbo Jamaal Shuufa Tiyaanaan hojii geggeessaa kolleejjii Miliineemii Hospitaala Qidduus Phaawulos tajaajilli yaala fayyaa bilisaa namoota 50,000f oolu kun torbee tokkoof akka turuu fi namni fedhes dhimma itti ba'uu akka danda'u ibsanii jiru. Namoota yaala fayyaa baqaqsanii hodhuu isaan barbaachisu kan dabaree eeggataa jiran keessaas kan 200 ta'aniifis torbeedhuma kana tajaajila maluuf akka argatan ta'a jechuudhaanis dabalanii ibsanii jiru. Kilabiin kubbaa miilaa Dambidolloo xumuraatiif darbee jira. Shaampiyoonaa kilaboota naannolee Itiyoophiyaatiin kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidolloo Nyaangilaand rukuttaa adda baastuu 4-2 injifachuudhaan seenaasaa keessatti yeroo jalqabaatiif xumuraatiif darbee jira. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidolloo guyyoota taanan keessatti waancaadhaaf kan morkatu ta'a.